malawwallaalee eessa jirtaa malloo malawwallaalee eessa eessa jirtaa maaloo malawwallaalee eessa jirtaa maaloo malawwallaalee eessa jirtaa maaloo malawwallaalee eessa jirtaa maaloo re'ee egaa re'ee naannoo re'ee tiskuutti argamna. yeroo baay'eedhaaf tiksee re'ee jedhamneeti kan nuti ijoolleen Saudi Arabiyaa jechuudha. Maqaan keenya dhalootaa jijjiiramee maqaan abbaan keenyaa fi harmeen keenya nu moggaasan nu jijjiiramee yeroo baay'ee tiksee re'ee, tiksee gaalaa, tiksee qeephee maqaan keenya yeroo baay'ee kanaan nu waamama jechuudha. Hojiin kabajaadha. Hojii kamiyyuu wanti kun amma aannan kajeeltee iyyuudhaaf jirti jechuudha. Amma as mul'atti miti reettiin isinitti mul'ataa jirti ni mul'atti. Yaa namoota yaa Maammadoo reettii eeddu rabbitu si eebbise. Wallaahi dhugaa rabbiin siin jedha. Rabbitu si eebbise jechuudha. Kanaaf reettii kana isin daawwachiisuun barbaada. Anaaf garuu haaraa ta'uu danda'a, isiniif haaraa miti. Yeroo baay'ee naannoo Kaayiroo kanaa biyyoota garaagaraa irraa gaafa nuti wanta tokko dubbannu tiksee re'ee eessa dhaabbattee nuu qixxee dubbatti nuun jedhama. Yeroo baay'ee fuula miidiyaa kanarratti maqaa keenya ta'eeti waamamaa ture jechuudha. Anaa tiksu re'ee kanko wanti addunyaa kanarraa biyya Saudi Arabiyaa kana keessas ta'ee biyya kamiinuu haa ta'u wanti akka re'ee hin jiru, wanti akka hoolaa walumaa galatti wanta lubbuu qabu eeguu caalaa hin jiru jechuudha. Nuti wanti re'ee kana biratti laayivii isinii waraabuu barbaadee fi namoonni baay'een nama tokko lama miti jechuudha. Re'ee eeguu yookaan gaala eeguu yookaan hoolaa eeguu hin saalfatu, waan ajaa'oo itti fakkaata, waan gada deemuu wayii itti fakkaata. Kanaaf namni xiqqoo barnoota argataa laata. Hiriyoonni koo baay'eetu jira. Aboo maal eegaa jirta gaafa nuti jenne hin saalfata, re'een eegaa jira jechuu ni saalfata. Hojiin kamiyyuu hojiidha erga jedhame, erga biyyaa baane waanuma fedhe yoo ta'e jechuudha. Isinii gala miti? Hudduu namaa dhiquu maan ta'in isinii gala miti? Hagga gaafa biyya keenyatti deebinutti hojiin saalfii qabu hin jiru jechuudha. Wanti saalfii qabu addunyaa kanarratti wanti saalfii qabu taa'anii harka namaa kajeeluudha. Taa'anii harka namaa kadhachuudha. Isinii gala miti? Addunyaa kanarraa wanti rabbiinis jibbus namnis jibbu maal inni jettanii yoo na gaafattani taa'anii harka namaa kajeelu otuu fayyaa qabanu, otuu rabbiin fayyaa sii kennu, dandeettii sii kennu, qabeenya namaa hatu, otuu dandeettii qabaattee hojjetachuu dandeessu nama hatuudha jechuudha. Amma reettii kana yoon eege kaloo sii yoon kenneef, bishaan sii yoon kenneef, nyaata sii yoon kenneef waan na dararu tokko hin qabu jechuudha. Reettii kana dhiisiitii waanuma fedhe iyyuu haa ta'u bakka erga biyyarraa baane biyya kee keessattuu wanti har'a namaa gadi Oromoo namaa gadi godhee gabrummaa keessa nu oofaa jiru yeroo baay'ee kooruma of tuuluu hanga rabbiin nu uume kana caalaa of tuulla hamma naa gadi of baafne isinii gala miti waan rabbiin nu uume kana caalaa rabbiin qadiruma keenyatti nu uume dandeettuma keenyatti nu uume nuti immoo maal goona of tuulla jechuudha. Gaafa Itoophiyaa jirru yeroo obboleessi keenya leestiroo hojjetatee caammaa namaa xaragee birrii 300 ji'atti 300 jechuudha. Maxaa magalee gaafa ni dalagatu hii nuti birrii 300 hojjenna. Ana mana ga'ee kee leestiroo namaa xaragaa jenna. Kanatu Oromoo namaa gadi taasisee Finfinneen dachee keenya alagaan bakka biraarraa dhufee
sababa kooruma keenya sababa nuti hojjechuu dhiifneef alagaan bakka biraatiif dhufe irratti duroome irratti fooqii ijaare nuti immoo gabricha taane jaraaf barrii jara akka sareetti eegaa jirra jechuudha. Yoo gara biyyaatti deebine har'as gara biyya namaa yoo dhufne gara biyya namaatti immoo yoo deebine kun gorsa ajaa'ibaati. Dhugaa rabbi nama haqilii qabuuf sheerii godha. Gara biyya namaa erga dhufne immoo maaltu namaa gadi nu taasise? Maaltu umurii keenya waggaa 5-6 keessa nama taane gara biyya keenya gallu gara waggaa 20tti nu oofe jennee yoo fakkeenya fudhanne manfuu ciisa. Ana mana geerree eega, ana abbaa warraatiin, ani sanyii eebbeebeluutiin, ani qeephilleedhaan manfuu ciisa. Warri ji'atti 2,000 hojjetti. Warra isaa jechuudha. Ji'atti 2,000 gaafa hojjettu kiraa manaa kaffalti, baatiitti isaaf manatti waa kenniti. Inni maa inni rakkoonsa ni boona. Amma rabbiin isa uume caalaa ta'ee ammana ba'a jechuudha. Lakki nuti ta'uu hin qabnu. Erga biyyarraa baane waanuma fedhe haa ta'u. Waanuma fedhe haa ta'u. Ajaan harka namaa ta'anii kajeelan otuu rabbiin fayyaa namaa kennu, otuu rabbiin dandeettii sii kennu hojjetachuudhaaf otuu dandeettii rabbiin sii kennina teessee harka keetii harka warra keetii eeguu caalaa fokkuun addunyaa kanarraa hin jiru jechuudha. Anaaf akka wallaaluma kiyyaatti dhiifama naa godha. Namni tokko kan shamarran irraa biizinesa taasise namoonni baay'ee nama biyya kana keessatti shamara gaafa fuudhan biizinesa irraa dalagachuuf ittiin nyaachuuf malee warrummaadhaaf wajjin jiraadhee jireenya warrummaaf abbaa manummaa dhamadhee wajjin jiraadhan namni jedhu nama qallaaliidha akkam beekutti. Akkam beekutti nama qalbiidha jechuudha. Maaltu namni laayilaanu natti hin dawwaleen namni jechuudha warrummaaf abbaa manummaaf Saudi Arabiyaa kana keessatti wal fuudhu waan bicuudha. An kanaafan yeroo baay'ee warra hin fuudhu. Maaliif hin fuune? Warri kees gaafa dhuftu maal barbaade? Sirraa maallaqaaf si bira dhufti. Ati inni itti heerumtu inni fuudhus maallaqaaf kiraa mana narraa kaffalti. Anna qeereen eegu mana ciiseetanii kubzii kadhee nyaadha. Allah ilaanu walde kottu eeggadhu la kun re'ee kabaja argite na dhaggeeffatti jechuudha. Isin caalaa dhaabbattee na dhaggeeffataa jirti laayivii kan kun. Inni kana miti. Wallahi isma dhugumaan jedha. Otuman qalladu dhugaadha dubbiin kun. Isin kana miti. Kanaafi erga biyyaa baane harka warra keessaniin eegina. Shamarran dandeettiin qabdu. Shamarran miskiina. Dhalaa arabaa isa rabbiin Allah ilaanu jedhee abaaree wajjin jechuudha. Olii gadi oofamaa ooltee as cholte birrii manatti si erginaan ati dhiirri mana teessee nyaattu maal inni maqaanan kee? Kanatu gaafii natti ta'e. Yeroo baay'ee otuu manfuu ciisuu. Ana maree kana biraa yoo isin dhuftee na qabde wallahi kabajaadha. Ittiin gammada. Waan an gaddu tokkollee hin qabu jechuudha. Ittiin gammada. Maaliif itti gammada beektu? Hojii irraan qabame otuun ta'abbadhu dafqa koo nyaachuudhaaf naman taa'ee otuun cinqamuu na qabde waan ta'eef ittiin foggora jechuudha. Isinoo warri manfuwaa keessaa qabamtan wayyoo otuun dalaga. Ani isiin hadha dalagataa jiru kana yoo isin na qabde fudhadheen deema. Isiniin jiru jechuudha warri manfuwaa ciisaattan dalagadha. Shurtaa jirti akka hojii amma yeroo shurtaan nuftu kanammoo baay'ee tokko gammachuu isinii ta'e. Dhugaa rabbi warra dalagaan jaallanneef hamilee isinii ta'e baay'ee bareedaa ta'e. Maaliif karaa ittiin dalagaa deemnu qabnu mana keessatti rakkataara waan kubziin bitadhu dhabe waan warratti dawwalate Allah ilaanu walde fayyaa qabda miti rabbiin fayyaa sii kenne dandeettii sii kenne gadi bayi dalagadhu magaalaa dhabnee miti magaalaan jiraan biyya keenya gaafa biyyaa baanu magaalaa dhaquu dhabnee miti maal magaalaan Finfinneen jiru Jimma akka Jimmaatti akka Arsiitti akka Arargeetti Oromiyaa kutaa 11 keessa magaalaan jira nuti barbaacha magaalaa miti ilaasii kana barbaadachuudha kan nuti biyyaa baane re'ee koo wajjin jechuudha zanaa fataa jennee sini gala miti kunoo re'ee wajjin zanaa fataa jennee dalagachuu walitti qabachuu funaannachuu gaafa riskiin keenya dhume itti galu gaafa gallee wanta tokko hojjetachuu sini gala miti gaafa galleellee akka namni nuti hin kolfine abbaadhumti keenya maalluun jedha dhugaa rabbii firitti ma abbaadhumti keenya nuti irraa dhalanne Saudi Arabiyaa irraa gallee gaafa nuti harka jaraa kajeellu maalluun jedhanii nuti immoo maal jennaani harmee birrii caatinaa kenni jenna abbaa konko birrii sukkaaraa birrii caatinaa kenni jenna gallee jarri nurkaa kajeeluudha qabani gorsa inni kun ijoollee dhiirocha jechuudha dhiira Saudi Arabiyaatiif gorsa cimaadha nama qalbiitti fudhate beekaa ta'ee sin gorsaan jiru wallaalaa ta'ee kunoo an miskiina re'een eeggadha re'ee bireen hojjedha waan ta'eef
haaluma kanaani namni yaada kan koo kanarraa fudhate dhugaa rabbi umurii keessanitti gaabbitu wallahi billahi rabbitti kakadheen isinitti warri arre'een eegu an hoolaan eegu an dalagaa kana maleen dalagu an akkana jettanii mataa keessan farrazattanii uffata qulqulluu uffattanii bishaan jiraan bakka re'ees kunoo uffata qulqulleeffanneetuma uffanne sii gala miti uffata keessan qaqayyarattanii guyyaarraa ilaan nan qabin tiktookii kanarraa nan qabinii gadi na dhiisii nan du'a jettan kun wallaahi umurii keetti teessee gaabbita. Umuriin kee dhumaa jira biyya namaatti. Biyyi namaa gubaadha. Qaama keenya jijjiire. Dhugaan sitti maal? Jijjiirame jechuudha. Qaamti keenya kun jijjiiramee jira. Umuriin keenyas akkuma kana nutti deemaa jira. Gaafa galleeoo maal jenna maatii keenya? Isa kana sammuu keessa kaawwadha. Teessaniituma jana lubbuu koo ganna qabi, ollaa qabi, achinaa qabi. Jana bakkuma re'ee ciisaati. Maasilas maafi faayida? Faayidaa tokko hin qabu miti. Bakkuma re'ee ciisa janadha. Re'ee koo wajjin an yeroo re'ee bira jiru jechuudha irriba gaarii rafee bula. Dhugaa rabbiin itti fa'a. Yeroo re'ee bira jiru irriba gaarii bakka qalbiin koo kun nagaa qaba. Maaliif biddeena kooti gaa biddeena koo dalagachaa jira. Amma yeroo kana kaloo itti kenne ganama kaloo yoon itti kenne ilaa borii itti rafa. Dhugaa rabbiin itti fa'a. Maaltu na rakkise? Birrii koo 500 walirran kaan gaafan gara biyyaa buusu harmee kooti 500 yeroon asii buusu a'uudhu billaahi minash. Birrii koo meeqa beeytu? Birriin kumti tokko 500 birrii gara 20 dhaqee jira. 20 ol. Sii gala miti. Harmeen koo kumtaalaan jechuudha fuudhanii eebba addim maaliifan dhalaa jana abaaramuu nyaatamuu kana dhiisaa gadi kottaa warri manfuwaa dhaamsa kooti siin kun ammuma qabamnutti dalagachaatuma bakka gaafa riskiin keenya dhume silaayyuun galla waan ta'eef dalagachaa re'ee keenya kaloo kennaa bishaan isiitti kennaa arabaa gugguufaa waanuma fedhe haa ta'u erga biyyaa baanee dalagachuudha qabna isinii gala miti wanti nu asutaallee achutaallee kana ganna qabaa jennu hin jiru nuti eenyuyyuu gadii miti eenyuyyuu olii miti akkuma namni tokko hojjetee jijjiirame nutis hojjannee jijjiiramuu qabna garuu mooteenyi afaan banne decheen finfinnee kan oromooti decheen jimmaa kan jimmaati decheen artii kan artiiti inni hojjete hoo meemee dabuu birraa kuulloon jimmaan keessatti dhufte dhugaa rabbiin isinitti hima amma taa'ee yeroo wanta tokko qophaa kan kuwaasabu gaafiinatti ta'a kuulloon dabuu birraa jimmaan buna funaansa gaafa dhufte qainsiraa hojjetteeti nuyiif warra dhalataa ajjitiif qainsiraa hojjetteeti mana fooqii samii tol ijaarti. Inni qainsiraa hojjechiifataa ture sun immoo maal keessa ta'a? Godoo keessa ta'a. Baala qoccoo walirra buufate keessa ta'a. Namni hojjete eessattuu in jijjiirama. Hojiin immoo hojii kamiiyyuu gadii miti. Isinii gala miti. Amma Finfinnee keessa mee fooqiin isin ilaaltan kun akka bakka barzaafi biyya keenyaa tol dhaabate kun Oromoon keessaan qabu maaliif hin koora ka hin hojjetu? Yoo biyyaa bahe kunoo bakka yeroo ruuza isaa nyaatee labana isaa irratti dhuge bilisummaan kanaa olii isin jiru qabsoon kanaa olii isin jiru qabeenyi kanaa olii isin jiru. Isinii gala miti garaa isaa yeroo quubsatee ka'e abbaan fedhe namni isaa olii hin jiru jechuudha. Yaa jarana qaqalladhaa tasa nyaatinaa suutumaan jiraadhaa waa walirra kaawwannee gara biyyaa galu qaba. An qabaadheef miti qabeenya qabaadheef isinitti karaa hin jiru laa dhugaa rabbi waan natti fakkaate wallaalummaa kootti fayyadameen isinitti maa jira jechuudha. Kanaafi amaanaa wanti isinitti dhaammadhu hanguma gaafa shurxaan nu qabdutti hanguma gaafa godaan nuti biyya namaa kanarraa inuma galla gara biyya keenya hangasitti re'eedha hoolaadha gaala jinniidha maaloodha araban nama rukutti araban na oofti naa ooftu yoo barbaada dhiitichoo laaka kuwaasina keessaa birrii koo malee maaltu na dhibe yaa wariyaa jettu yaa walada jettu maaltu na dhibe birrii koo malee biyya koon jira namni na argaaru jira isuma dhuguma nagaa naa hima mee naa himaame namni na argaaru jira asitti biyya kanatti yoo wama fedhe hojjedhe yoon dhiitame udduu koo xawwadhe dalagaa kooti calaa dhumaan itti hima yoo din udduu keessa na dhiitte alhamdulillah qallaba nu'iifi biyya namaa keessatti yaa kussumnuun jechuun Allah ilaahanu jechuun Allah ilaahanu walde jechuun qallaba keenya yoo kanatti dhunne malee jiraachuu hin dandeenyu. Dhugaan isinitti arabni wayya Allah ilaahanu naan jedhe kussumma naan jedhe dalagaa dhiiseen deema. Kanaachi kaawwadha borsaa keessa osaasii kana irbaata keenya misii keenya isinii gala miti ashaadha gadaadha waan ta'eef borsaa kaanneetuma gara dalagaa keenya chaw kanaaf re'ee keenya kunoo haala kanatti kunoo amma ququufanii ciisaa jiru isinitti mul'ata laata akkasiin nama raraattu jechuudha kunoo nama raraa jirti jennaan
Walaa naaf haaraa ta'uu danda'a garuu isinii fi waan baay'ee namni baay'ee waggaa baay'ee re'ee eege jira. Kanaaf rabbitti isinitti cabse jechuudha. Warra re'ee eegu dalagaan saalfiin qabu dalagaa keessan itti muddaa. Yoo dalaganne Oromoos gargaaruu dandeenya. Miskiinas gargaaruu dandeenya. Namni hin dalaganne yoomiyyuu abduse sheerii godhi. Ela tiksee re'ee jettee yeroo baay'ee ijoollee Saudi Arabiyaa arrabsita. Doktor Abdusee keenya na daawwachaa jirta. Re'ee argitee re'ee kan koo jechuudha. Kanaaf meemesiif haa barakattu jedha hundi keessan. Kanaaf iyyuu atis sheerii godhi. Ijoolleen baay'een adaraa biyya kana ciiftanii manfuwaa warri ciiftan kottaa re'ee dalagadhaa. Dalagaan kabajaadha. Dalagaan kamiinisiyyuu jechuudha. Kamiinisiyyuu amma ijoolleen kaayiroo jiran kun tokkoffaa Abduseen kun na daawwachaa jira. Amma dhiiseera illee asliin jira. Hamilee keessanis hin cabsu yeroo baay'ee. Ani immoo hamileen isinitti tora. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Yeroo baay'ee hamilee keessan cabsu ijoolleen kaayiroo kun maal jedhu? Tikseerree taraa namaa dhaabbattee nuun haasoftii haasaa akkanaafaatu jira. Tikseerree taraa namaa dhaabbattee nuuniin haasoftu taraa namaa dhaabbattee nu arrabsiti hanga namaa geessee nu arrabsiti wanti jedhan wayii jira. Isa akkasiin dhaga'inaa misiin. Akkamitti taraa jaraa oliif nuti gaafa jarri rakkatan nutu gargaaraa jira. Nu warra tikseerree re'ee kanatu Oromoo bira dhaabbachaa jira. Nu warra tikseerree kanatu waan Oromoon rakkate obboleessa keenya rakkate bira dhaabataa jira. Biyya garaa garaatti obboleewwan keenya rakkatan. Kanaaf hamileen keessan namni fedhe tikseerree miti waan fedhe yoo maqaa sitti moggaase maqaa fedhe yoo sitti moggaase gurra keetti laatiin dalagaa kee malee gaafa galle wal argina. Dhugaan isinitti hima. Gaafa galle jechuudha warri hadha mataa farrazattanii zanaafataa jettanii manfuwaa ciiftuu dhalaatti dawwalaa ooltuu dhalaadhaan haasoftuu dhadhaa turaati basinii kaffala ji'atti birrii 500 yoo argattan shiishaa keessa ciiftanii dhuddanu hadha garuu namaa olis namaa oli. Amma kun daalachuufnee gurraachoofnee huqqannee qaamti keenya illee lafee qofa ta'ee jirra miti. Wallaallee miti makka keessanitti jiraachuus garuu kaayyootti gaafa biyyaa baanuu sana'u maal jennaani? Gaafa galle armee keenya maal jenna? Armee keenyatti caatii abbaa keenyatti caatii binnee du'aayii kadhachiifannee ollaa awufii jechisiifannee biyyaa baanee rakkannee isinii kana miti. Rakkoon keenya immoo hojii hojjechuu kooruudha malee hojiin biraan jiru. Re'ee maratte biyyaaniin nama re'ee bira dhaabadheen eegaa jira miti kunoo. Re'ee finyoon si mukatti maratte irraa hin hiiktuu biyyatti amma baay'een keessan. Dhugaan isinitti hima. Baay'een keessan re'ee mukatti maratte itti hiiktanii dabarfattanu. Garuu asitti dhoqqeesii jala gugguufne irraa miicaa, irraa dhiqaa, bishaan sitti banaa, kaloo sitti kenna, sa'aatii sitti hojii hojjetaa jirra jechuudha. Kanaafuu wanti nuti gochuu qabnu, wanti nuti hojjechuu qabnu warra biyya kanaas ta'e warra biyya namaas biyya namaa keessaa ni galama. Nagaadhaan galuu yoo hafe dalgaan gaaf tokko galisiin jetti. Har'a yoo si jaallatte, har'a yoo bilisummaa qabaatte, feetu biyya bilisummaan jiru deemi biyya Saudii kana dhiisiiti. Biyya fedhe yoo jiraatte biyya gara biyya keetti galuun kee waan hin oolle bakka hadha feetu tasnaanna'i akka barbaadde ta'e jiraadhu. Wayyoo kottaa mere kottaa yaada keessan kennadha. Mee warra isin arrabsu kottaa yaada keessan kennadha. Wallahi utuu waan jarri haasa'anu ta'e dhufanii siyyeellaa isanii baay'ee tokko natti tola. Maaliif baay'ee tokko natti tola sila. Biyya namaa keessa jechuudha biyyoota Arabaa fedhe haa ta'u galuun keenya noolu hin galla bor. Amma yoo tolaan dinda dhiitamnee galla jechuudha akka kuwaasittasi. Amma nu akkamitti galaa jira namni Saudi Arabiyaa kanaan galu labanuma isaa dhugee labana birrii 5 yoo dhuge torbii ciisaa qalas garaasa ulfajiya sagalee as fidee dib jedhaa deema la kun otoo akka kooti qallatee illee homaan jedhu isinii gala miti. Kanaaf hin galu hamma akkamitti galaa jirru saqqii nu qabaniiti laal asiin saqqii akkanatti nu qabanii kotteen keenya lafan ga'u harki keenya lafan ga'u akka kanatti makiinaa keessa zu eessatti of arguudha mana hidhaa qilleenxoo qaalittiitti calaa qaalittiitti dhannee dhukkee nyaannee dhukkee gaafa nyaannee achitti kaballaa dhiitichoon mataa yoo bicuu dheeraa ta'e harkaan namarraa buqqifama. Isinii gala miti yoo bicuu harkaan wayii jiraate booksiin qophaadha. Namni dadaalachi mana hidhaa keessatti rukutamu wallaahi dhuma dhugumaati ijoollee achi jirtu gaafadhaame namni dadaalachi huqqataan akka kootii kun hin rukutamu mana hidhaa keessatti. Warri kaanoo booksii mataan kun maaliif dheereffame? Maan harkaan inni kun inni asitti barraa'e kun maalinni booksii kanaan dhukkeen irraa ka'ee jechuudha. Achi gara biyyaa deema. Yeroo gara biyyaa dhaqee hello babba
baabbayyee sangaa koo gurguraa naa ergaa sangattiidhuma kee gaafa deemnu sangaa abbaa gurgurree baane gaafa gallu sanguma abbaa keenyaa gurgurree gallaa jarana meeme gaafii kana naa deebisa gaafa biyya adeemnu sangaa tokkitti inni qabu ija isaa tokko jaamsinee jechuudha biyyaa baane birrii baaraanuu buusee jennaan ammas gaafa gallu sangattii tokkitti inni qabu gurgurree itti galla maal nuti ilmoo abaarsaati ammuma balaa nutti dhufutti dalagachuu qabna re'ee tikfachuu qabna gaala tikfachuu qabna muka yaabuu qabna tamira fiixee baanee la kiiloomeetira meeqa achi gadi buune tamira funaanuu qabna maal nuti maaliif yeroo hunda ilmoo abaarsaa taanama amma galle miti sangattii isaanii gurgurree harkaa fidne ilmoo gurbaa haaran galfatin jireenyi kee kan ibiddaa haa ta'u halkan kee kan maalu abaarsa quufnee biyyaa ba'uudha jechuudha ammas maaltu balaa kanatti nu galchare hadha mataa gadi qabannee miskiina taanee saba keenyaaf rakkanne oromoodhaaf quuqamne oromoo rakkateef walirkaa fuune qoonne birrii 150 walii kennine isa rakkate isa hojjetataa rakkate isa manfuwaa ciisee naa ergaa jedhu miti laata kana nyaatu ispoortii haadha shuubaa isa kana haa nyaatanu jechuudha warra otuu dalagatu rakkoon itti dhufe walii qoqoonnee walii kennine wal gargaarre biyya namaa keessatti yoo rabbiin baricha kana nurraa dabarse re'ee keenya wajjin umurii dheeranne yoo kana hin taane ingal lamaan rakkoo qabare garuu immoo galiitii kana keessa wanta jiru hubadha sangaa babbaa gurgurree gallee baanee sangaa babbaa gurgurree galuun haraama nurratti taatu ammas baara kanatti lama deebi'u amaanaa wanti isinitti dhaammadhu baara kanatti ammas lama akka hin deebine erga rabbiin lubbuu karaa namni bahee dhufu miti irra caalaan keenya ni beektu jechuudha warri na daawwataa jirtan erga rabbiin nu fidee asiin nu gahe deebinee gara baaraatti ammas of hin nyaachifnu isiidhuma qabnu walirra kaannee qusannee re'ee keenya bira dhaabbannee dalagannee arabaa walii gallee dalagannee gara biyya keenya galuudha qabna kanaaf sangaa babbaa gurgurree baanee sangaa babbaa gurgurree galuun ta'uun qabu irraa obboleewwan koo hunda keessan isinin jaalladha egaa re'ee qofa miti waan baay'een egaa indaanqoo jirti adubdeenis jirti waan baay'een isin daawwachisa sheerii walii godha ergaa koo kana waliif qooda reettiin kos baay'ee danuu miti mungkin hin beeku bakka ana garuu hadhuma reefin dhufee natti tole bakka reettii yeroon argu natti tole kanaaf ilmaan oromoo mara keessan isinin jaalladha dhaamsiyaan isiniif qabu adaraa hanga lubbuudhaan jirrutti warri miidiyaa kanarra jirtan hanga jirrutti hanga sagaleen keenya dhaga'amutti obboleewwan keenyaaf sagalee ta'a har'a akkuma beekamu obboleettiin keenya tokko mana hidhaa keessatti da'aa jirti haa ta'u ijoolleen keenya baay'een isaanii galaa jiru egaa du'aayis godhaa bakka reettiin jirtu shurtaan himne dhugaa rabbii isuma dhugumaati bakka reettiin jiru mee qoyaa tokko dhaqeen qaba nama bakka ijoollee tokko nama bakka wallahi bareeda jenna ammoo akkam nama marara jette kanaafi bakka reettiin jirtu nagaan hin jiru akkuma beekamu adeginyaadha reetti bakka reettiin jirtu nagaan hin jiru kana otuma beeynu dalagataa jirra jechuudha du'aayi godhaa rabbiin nu kadhaa bara kana akka rabbi bara nagaa nu godhu barri kun akka ni jijjiiramu barri kun akka bara nagaa ta'e jijjiiramu nu godhaa barri kun yoo ni jijjiirame nuti sini jiraanna yoo immoo jijjiiramne akka nagaadhaan gara biyya keenya gallu nu gargaara du'aayi nu godha warroota miidhamaa jiranuuf sagalee ta'a warroonni biyya bilisummaa jirtan biyya bakka jira miti gadi baasanii ol lixxanii jiraachuu dandeessan nun dagatina du'aayi nu godha maal mee rakkoon keenya maal inni dhuguma rabbii nagaa meeme kun reetti jira yenna kana kakooti meeqatu jira mee ana amma bakka shabakaan jiru jira fakkeenyaaf qeeduma arabaa keessa jiraayyuu amma ijoolleen ilaa yoomiddii shabakaa hin argannetu jiru miskiina akkanaatu dararamaa jiru miskiina akkanaatu miidhamaa jiru waa hannee mitiim kan nuti dhahamaa jiru kan nuti miidhamaa jiru amma isinuma re'ee kana tiksinee duunee walitti qabanne gaafa dhufan fidi aboo ummata saree wallahi laazim ummata baay'ee garaa nama nyaatu birrittiidhuma nu re'ee jalaa enne deebi'anii nurkaa fudhatu jechuudha isa kanaafi du'aayi nu godhaa rabbiin biyya Saudi Arabiyaa kana nagaa godhu miskiinota keenya warra qabaman rabbi nagaa nagalchu aboo miskiinonni warri achi tetteessanii waan hin taane laaqxanus gadi kottaa dalagadha dalagaan kabajaadha laal dalagaa jechuun kabajaadha
Anama naannoo aduddeen jirtuun geessee sin agarsiisa. Dhugaa rabbi aduddeenis jirti. Aduddee fa'i qamadii kennine birrii argataara. Maaltu nu dhibe aduddee biyya keenyatti dugoodhaan. Wanee rukunni ajjeesinu jechuudha. Aduddeen biyya keenyatti facciftuudhaan ajjeesnee lafa boomna. Garuu biyya kanatti xibsiisii nyaataa irra simbirroo. Kana eegnee waan jirruufi kanaaf ijoollee Oromoo reettiin koos kana fakkaatti wal barnoota gaarii isiniif haa ta'u reettii kootiif wal baruu keessaniif baay'ee tokko galatooma. Garuu ergaan koo kun dhugaa rabbiin isinii hima nama haqiliidhaaf fudhatee fi baay'ee waan bareedaadha. Maaliif shamarran keenyas dhiira balleessaa jirtu. Shamarran Saudi Arabiyaa dhiira qofaafan dubbataa ol erga silaati. Shamarran itti immoo yoo hin deebi'e shamarran keenya kam dhiira balleessaa jiru shamarran keenya. Beelutti koo yaabbaa manatti koo ansiifan hin du'a badoodhattee re'ee naan dalagini badoodhattee gaala naan dalagini ambirrii raatiba koo kiraa manaa sirraan kaffalaa waan ati nyaatu sirraan kaffalaa ji'uma tokkotti nagoota ila amma rakkoon keenya isa kana laa tokko isa kana tokko inni nu ajjeesaaru isa kana laa dhugaa rabbiin isinitti maga tokko inni dhiira keenya lafarraa muxuut godhaaru tokko isa kana na dhaggeeffadhaa gaa gottaati irraan fadhee laayivii irraa beenoole shamarran tokkotu jirani gaa fuudha birrii 500 jira birrii 50 kan wal fuudhanu jira wal fuudhu dalagaa galfatan dalagaa ni galfatu abbaan manaa ni ciisa boolgaa isaa yaabbate daataa isaa guuttateetuma isa kana janajjana inni galamiti isaan immoo maal jedhu an kiraa manaa sirraan kaffala yaa ebelutti kooga an sidhamnaan hin jiraadhu maaltu si rakkisa badoodhattee naan dalagini re'ee naan eegini warri jettan stop of eeggannoo isa dhuma wallahi isuma dhugumaati silaa yoo maammadoon qabamtee dhumteetti isii haftee jirtu in kunuunsinaa kanatti abbaa manaa kee jaallachuu yoo ta'e dhuguma shamarri tokko abbaa manaa si jaallatti yoo jedhame ta'e abbaa manaa si jaallachuun maaliin ibsama? Abbaa manaa si jaallachuun naan dalagin jechuudha akkas miti. Abbaa manaa si jaallachuun reettii naan eegin jechuudha akkas miti. Abbaa manaa si jaallachuun yaa abbaa manaa koo kabajama jaallatama nuti rakkinaaf biyyaa baane rakkannee maatii keenya irraa baane rakkannee dachee keenya Oromiyaa irraa baane atis jabaadhu dalagi anis jabaadhe dalagee walirra kaawwanne mana tokko bitanne gara biyya keenya hojiidhaan hojjetan fudhanne biyya namaa kana keessa gara biyya keenya galla akkasi ka kunoo warri laal faaxee naqilii qabdu jechuudha abeet faaxee naqilii qabdu isa kana faaxeen ifan jalal fannoon immoo jechuudha inni rabbiin abaare na'alatullaahi alayka jedheeti ati hudduu keessa dhiite jechuudha akkuma tasaayii qaamaa baasee fi biyya arabaattas darbe rabbiin inni immoo maal jedha dhufe mucaadhuma bakka istaayila qabu wayii mataa kana tollaa beetuma ximbaaqa hidhii jala kaatee kooree nama laalu wayii jira miti jira ijoollee baay'eetu jiru wal beena jira nama akkasii wayiiti yoo akka caarraa heerumte ta'e wayyoo ka mataan kenne firiiziin si duraa badaa yooti re'ee bira dhatte yooti gaala eedde quttoo si balleessa lakkii bonaan daladdu lakkii ambirrii 2500 hin dalaga birrii 1,000 kiraa manaanan kaffala 500 immoo situ nyaata 500 immoo birriin 1,000 immoo achinuu kaa'ama horanii xiraaniiru lakkisaa takkaan jiru takka birrii 1,000 walirra kaa'ataniiru 1,000 kiraa manaati birriin 500 aqiraata qaallachaati ila faaxee jazbaa rabbiin abaare akka kana laasiin immoo baamanaa koo lakkii andu'ee lafata andu'ee jennaan dhadhee reettii eedda maal siin jette reettii miskiinni kuno ilaal as ilaal kuno bira dhaabataa irra miskiina reettii miskiinni maal siin jette mul'atti kuno kaloo sii nyaattee jireenya sii gaarii jiraataa jirti reetti mul'atti miti kuno re'een jechuudha re'een ati abbaa manaa kee irraa baqachiiftu isa kana faaxee jazba dhaamsiyaan sii dhaamu abbaa manaa kee jaalalli akka kana miti abbaa manaa kee dhuguma hin jaallattaa hin jaallatta yaa abbaa manaa koo dalagadhu yaa abbaa manaa koo wajjin guddanna yaa abbaa manaa koo biyya namaa kana keessaa galla maal abboo jaallannee biyya gubaa kana keessa dhaabbataa irra meedecheen isaa ashawaa gubaan isaa jahannam qorri isaa jahannam maaltu sin maraacha nama lama wal fuutan miti rabbiin hiree keessan tolchee wal fuudhe miti eega rabbi caarraa keessan tolchee deemi dalagadhu jedhin abbaa manaa keetiitiin Allah ilaanu walde
Faaxee jazbaa akkasii yoo rabbinatti qabanii ciiseen furdadha miti maal takkana naqaqasla reetti jazbaa wajjiniin faaxee jazbaan jechuudha faaxee jazbaa wayyaa rabbinatti qabin jedha qoyyaame waan naawwii koo dalaguma nattu re'ee naan hedduu hin du'a malee morma koon dhaba malee re'ee hedduu waan naan jettu wayii mee naa barbaada Doktor Aslii Kaayiroo irraa naa ergime waan akkana naan jettu kun garuu jaalala abbaa manummaa abbaa manaa ofii jaallachuu hin jedhamu dhugaa rabbi ana kan wallaaluma kiyyaatti abbaa manaa ofii jaallachuu hin jedhamu abbaa manaa ofii jaallachuun abbaa manaa koo ji'a 3-4 deemi dalagadhu kottu anis ji'a 4 asiin deemee akka maraatutti dalagadhee walitti finne qabeenya tokko ijaarrannaa daddafnee hojjenne gara biyya keenyaa galla jechuudha warri haqilii qabdu faaxeen rabbiin eebbise jechuudha faaxeen jazbaan immoo dalagaa naannattu waggaa 20tti mana tokko ni ijaarratu waggaa 22tti mana tokko ni ijaarratu jazbaa dhagaa kan isaan isiinuma kana barbaada ji'atti shuf mushawara arga mushawara kaerani qiriixama ila ji'a tokkotti hudduusaa waliin riga dhaqee guyyaa sadansaa dhaate alhamdulillahi rabbil alamin kan kana achi qabeenyi isaa kana achi hin jiru dhugaa dhagaa natti hin dallanna isuma dhugaati walla nama dhugaa dubbatu silaayyuun jaallattan guyyaa sadansaa qaalichichi garaati ba fudhatamiti lubbuudhaa jedhee akka waan binzeelaan hojjetaaru ila yoo dadhabe ittiin ergitu ka marra taanii kiraa mana irraa yaadatti godhatu kiraa mana irraan kaffaltu yoo inni dadhabe jechuudha yoo inni har'a dadhabe kiraa mana irraan kaffalamu isuma dhugaati kiraa manatti sanaatii jedhee birrii 500 ji'atti hin dhufti miti manfuwaa ciisee nyaataara warra manfuwaatiif gaa sababa kana jedhee akka waan lubbuun isaa baaru ilaa binzeelaan hojjete ilaayyuu nama himatu biyya kanatti yoo namni dadhabe namni kana re'ee biratti du'ee dhaqee mee giidoota qabii waa hojjeta namni isuma dhugaatanii jedha re'ee eegaa barsiima moo maal jettan achi fuudha as fuudha giidoosa kamiin dhaqee waa hojjeta yoo namni dadhabe sheenwaariin rabbitu qaqe gubannee isinii wajjin gubannee kanaafuu rabbiin nu xaragee nu fixuu ka'eera dhugaa rabbii isinitti hima mee akka kana namni re'ee bira dhaabate re'ee eegaa aduu gara keessa dhaabataa dhaqeen faaxeesa kamiin danda'ee giidoo koosa kamiin hin dhaqee akka waan namni binzeelaan hojjetaaru yaa sheenwaar na dadhabe sheenwaar maalti haa godhanu ree mee maalti haa godhanu warri kana of eeggadha hamma rabbi nu dandeessise yoo akka tasaa taane isin hojjetaa jirra isa immoo giidoo keessanii olii isa harakaata baangaalii wajjin baratame nurraa dhaaba kanaaf rabbiin qiyaamaa Suudi Arabiyaatti buusa Itoophiyaa Suudi Arabiyaatti kophaatitti bu'aa jira jechuudha qiyaamaan kana ani re'ee bira dhaabataa jira kan ganama gaala yaabe hanga galgalaatti irra oolutu jira dhugaa rabbii isinitti hima hanga galgalaatti irra oolutu jira gaala sanarraa bu'ee yeroo inni ijaasaa dhaqu qaallittiin astaghfirullah kana Maammadoo keenya rabbiin isinitti ta'an wallahi waan tokko la waan inni hin jiru qabu gooftaan giidootiin ifatamu amma wayi immoo dhiirri dhumeera jedha dhiirri dhumeera shamarran bicuu hafaa jiru warri mana madaam jiranu hafaa jiru bicuu kanaaf amma gara qiyamaanuu amma silaarra itti fufee jira waan ta'eef an hin deemu laalaan an tasitte ijaazumti jedhamu kun natti hafu asli situ beekaatti nu hime shamarranillee haasaa kee dhaga'u waan ta'eef itti mee asli mee ati re'ee eegdee turte miti dammaa miti jedhan dhugaa rabbi asliin kun dammaa miti jedhan gaalaa wajjin dhukkee nyaatee jedhan amma warra manfuwaa kana achi taa'ee arrabsu kan takkaallee kara manfuwaa bahee hin beeku jedhanii bara amma tiksee re'ee nuun jedha achi taa'ee maal qaba yoo tikifanne mee rakkoon keenya maal inni aboo tiksee re'ee Suudi Arabiyaadhaan nu cinkitee jedha laayiviitti ol bahee eeyyoo an tiksee re'eeti kophaatti tiksee re'ee jedhaan arrabsaa kana booda an tiksee re'eeti kunoo isin agarsiiseera laal dhugaa rabbi tiksee re'ee isa waannaa alaa fi tiksee re'ee naan jedha yoo barbaaddan tiksee re'ee Suudi Arabiyaa kana teessee wama arge eessaa taraa keenya geessi jedha Allah ilaanu walde taraa keessan ga'uu baannullee hadha bilisummaa dhabnee magaalaa keessa dooruu dhabnullee dalagataa jirra dalagaan qaanyii qabu hin jiru kana booda tiksee re'ee jedhaati naawwii maqaa kan kun nawaamaa yoo barbaadan abbaan barbaadan waan isinii ta'e kana jechuudha re'een
Kanaaf warri shamarran keenya adaraa nuu beekame. Nuu beeka biyyi kun gubaadha, tokkoffaa gubaa jabaataa, lammaffaa re'ee eegna, akkasumatti arabaan oofamna. Nuu beeka abbaa manaa keessan gad ari'adhaa gara dalagaa taa dalagatu dalagannee galla. Maal amma yoomiti biyya namaa keessatti duunabbo, amma yoomiti biyya namaa keessatti dhukkee nurraa ka'a, amma yoomiti maraanna biyya namaa keessatti. Abboo usi ati jaartii meeqa qabdeedha anta ka laal durbummaa asli sitti nimaan. Durbummaa bara kana shamarran baachuu dhiifteen baadhee taa'aa jira jechuudha. Shamarran natti heerumtu nama rabbiin haatiniif abbaan eebbise. Isin kana miti. Shamarran durbummaa qaata shamarranuu baachuu dhiifte. An durbummaan baadhee deemaa ati warra meeqa qabda naan jedhe asliidhaafane. Durbummaan baadhee deemaa abbaan shamarran rabbiin eebbise jechuudha kan natti heerumtu. Isin kana miti. Arree koo biraa takka afaa akkanuma fe'insa agarsiisa. Yanuu dhabee aduu. Kanaaf shamarran giidoo qabdu Kaayiroo irraa yookaan Awurooppaa irraa yookaan Ameerikaa irraa yoo dhufte durbummaa koo fudhachuu dandeessi malee warra Saawud Arabiyaa kun warra umuriin xiqqoo deddeemeera bakka akka fardaa gugguluufe qofa durbummaa koo nama humna qabu shamarran humna qabdu kanarraa fudhachuu dandeessu malee abbaa fedheefiyyuu kennuun naaf neeyyamamu jechuudha. Kanaaf yoon nama durbummaa koo fudhatu dadhabe fudheetan du'a fudheetan boolloo lixa malee hin kennu nama tokkotti abaddan akka tasaa karaa irratti gataa deemamu a'uudhu billaahi minash shaytaan maraatuudha ayyati. Kanaaf iyyuu galatooma isin bu'aa arseera natti fakkaata warri re'ee tiksitanu amileen keessanis ol ka'eera dhugaa dubbachuu fi Mileedhuma keessan warra asliin fayyaa hamilee isin cabsaa ture Abduseen nama meeqa abbo nama baay'ee hamilee isin caccabsaa ture maaliif tiksee re'ee warra tiksee re'ee ani immoo hamileen keessan akka ol ka'uuf re'ee bira dhaqee laayivii isinii dabarse ittiin boonuu qabdanii gaala keessaniin boonuu qabdanii re'ee keessaniin boonuu qabdanii hoolaa keessaniin boonuu qabdan waanuma dalagaa jirtan waanuma raatiba isinii kaffaloon gaala 45 waanuma raatiba irraa argataa jirtanuuni ittiin boonuu qabdu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf re'een kos kana fakkaatti warroonni akka hooleeyyii yuutuubii dalannettanii sabab an mucaa tokko asuma ergaa koo tokko dabarfadha. Kadir moo mucaa Kadir jettanu mucaa Harargee sana mucaa YouTube dha jedhee lubbuu namaatti kadhatu tokkoof yoo dhaamsa qabaattan wallahi billahi rabbii kiyyattiin kakadha. Oromoon silas dhugaan isinitti malaal Oromoon waa tolchuu dadhabdi malee waa balleessuu tasa tasittee hin dadhabdu kana quba qabaadha. Isinii galamiti quba qabaadha kana. Amma mucaan daa'imni tokko homaayyuu hin beeku YouTube keessa seenee gara laayivii dabarsee ture. Dogongora sun dogongora erga dogongora ta'e mucaa sana deemiiti kaasii hin jenne mucaa nama baay'eetu beeka nama baay'ee rifachiise jechuudha. Ati doolaara 300 yookaan doolaara 200 jettee lubbuu mucaa tokkotti lubbuu ilma Oromoo tokkotti du'eera jettee gaafa poosti gootu maaltu sitti dhaga'ama suma akka ilma Oromoo tokkotti waa'ee Kadir Abdallaa moo Kadir maalii jettan mucaa sana an beekaa wayinsi kanaan dura dhugaa rabbiin isinitti hima YouTube isaa mucaan fuudhe viidiyoo YouTube isaa irraa fuudhe laayivii godhe laayivii dabarse jechuudha. Namoonni baay'een gaafa laalan deemeeti kaasillee hin jenneef isinii galamiti narraa kaasii hin jenne otuu dhufee nama isaa walitti dhufutti illee himate kan kaasii himnaaf ture mucaa sana du'eera shurxaa dhayee ajjeese du'aa isaa dhaqaa fudhadhaa jedhee poosti godhe maalati doolaara 300 irraa naftu lubbuun namaa doolaara 300 jijjiirama ummata horii kanaa jechuudha. Gaafa ol bahee miidiyaa irratti dubbatu Oromoon ana olii hin jiru jedha Oromummaan ana malee hin jiru jedha namni Oromummaa qabu garuu immoo itti yaaduu qabda sila mee viidiyoo sanarraa yoo argatte doolaara 300 yookaan doolaara 200 kana siin caalu bar kanuma kana ol hin jiru kana jecha immoo lubbuu ilma namaa tokko namoota meeqa naasifte ilma namaa meeqa naasifte har'a jechuudha. Isa kanaaf of sirreessa wallahi yoo barbaadan Gruuppii daqiiqaa tokkittiin YouTube keessan dimgoona beekaa jaanis ilaalaa irra malee Oromoon wal balleessuun dadhabu wal guddisuu dadhaba malee sii galamiti isa kana sammuu keessatti seef godhataa deemi. Kanaaf
deemtee dhalaa kee wajjin cambirraate yookaan du'a namatti fiduu dhiisiiti akka ilma dhiiraa akka keenyaa kanatti kottu re'eetti kifadhu nyaadhu. Doolaara barbaachaa itti haraama wanta ta'e waan ati laaqaa ooltu dantaa kee hin qabnu nuti. Sii gala miti. Erga immoo dalagatte dantaa keetti dalagadhu sheerii iyyuu sii godhaa jirra. Dhugaa Rabbiyaan yuutuubii kee meeqa na jala galii ilaale sheerii sii godhaan ture. Akkati guddattuuf akka namni si daawwatuuf namni tokko waman hojjete irratti gargaaruu qabna ni gargaaraa turre. Haa ta'u garuu mucaa daa'ima wamaayyuu hin beeku erga inni laayivii godhee kaasi jechuu qabda malee du'eera jettee an akka kiyyatti yeroon irri barraa ka'ee waa'ee mucaa kanaa dhaga'u wallaahi mataan gara nagalee jechuudha. Du'ee dhaqaa du'aa isaa fudhaa xeessaa fudhanna biyya alaa kana biyya ormaa kana keessatti akka ta'aa jirru ni beeyta. Inni fayyaa qabu akka ta'aa jiru ni beeyta. Du'aa namaa eessaa dhaqnee fudhanna nuti. YouTube amma irraa afaan bantee albaatu kana daqiiqaatis irratti gubuun waan gabaabduudha jechuudha. Kanaaf ilma Oromoo tokko irratti du'a yaadin doolaara 300 miti doolaara miliyoona meeqayyuu namni dhabee jiraata. Sanuu siin dhabne maallaqa keessirraan hanne maallaqa keessirraan nyaanne deemi akka dhiiraatti kunoo deemi dalagadhu. YouTube mana keessa teesse madaamiidhaan wal fixaa dhalaadhaan wal fixaa isa qaalittiin biyyatti dhaltee dhufte wal lolaa isa maaloo wal lolaa dantaa keenya mitin. Deemi dalagadhu akka ilma dhiiraatti sii gala miti. Okay isa immoo dalagadhu YouTubein dalagadha jettee miti mirga keeti sheerii sii goona. Ati akka beekaa ta'e gowwaan ta'in ummata gowwaa jechuudha. Hidhiidha kanaan ga'ee taa'ee nama abaaraa oola. Kun dantaa keenya miti yoo barbaade dalagadhu garuu ilma namaa tokko irratti namni du'a hawwitu ati dhuguma ilma dhiiraati. Dhuguma ilma Oromooti. Nama dhageettii qabu. Namni maal siin jedha? Namumti maal siin jedhame? Dhugaan si gaafadhame an. Itti sheer godhaa mucaa sanatti. Maal siin jedha namumti? Mucaa daa'ima kichuu tokkoon du'eera dhaqaa du'aa isaa fudhadhaa jechuun maa inni viidiyoo daqiiqaa 5 moo daqiiqaa 6 diraamaa godheensi ergaa irra fe'adhu yoo barbaadde. Deemi dalagadhu akka dhiiraatti. Teessee madaamii wal loluu mataan si dhukkubuu qeephee jinnii rabbitti wal himachuu kana nurraa dhiisi yaa habiibi. Kanaafiyyuu ofiin sirreessitu taanaan namoota baay'ee rifachiifte adda. Namoota baay'ee namoota ammanan jedhamne rifachiiftee turte. Kanaaf yoo barbaadde wallaahi rippi beeytaniti magariiba irratti akka tirifte YouTubein kola biraa qabate haaraan baladhee subscribe naa godha. Wallaahi akka takka jettu si goona yoo barbaadde jechuudha. Garuu gadi ba'i poostii tokko godhi dhiifama gaafadhu ijoollee Oromoo. Wallaahi billaahi annaawii miti gaafa sana. Dhuguman isinitti himaa. Abbaa fedhamee YouTube nama fedhee fida. Amma Facebook gubaan jabaattu YouTube gubuun garuu guddatu ilmi namaa tokko argatu jenneetuma jaallalla. Sii gala miti. Akkati magariiba irratti adhaanii YouTube kadhaatiin dhuftu si gochuun qallaali daqiiqaa 5 nutti hin fudhatu. Daqiiqaa 5 wal balleessuun bicuudha gaa. Wal balleessuu siluma Oromoon tattaaffii godha. Wal gargaaruutti itti ulfaata malee jechuudha. Kanaaf galatooma amma gara aduddeetti deemna. Kunis hoolaadha jechaadha. Egaa re'een koo akkuma jiranutti taa'anii kaloo dheeduu jiru. Asiin garasii yoo deemtanis re'eetu jira. Namatti tola garuu bakki kun baay'ee tokko namatti tola. Anaafis haaraadha. Ani re'een dhugaan isinitti hima yoo ta'e re'een eega yoo re'ee hin eegu ani. Bakka re'ee wayii deemee gal laayivii isinii waraabaa jira namni na beeytanii re'ee mootuun eege baay'ee tokko natti tola. Warra yeroo baay'ee tiksee re'ee maaloo jedhee reettiidhaan hamilee namaa cabsu kana ani immoo akka hamileen jiraa ol ka'u barbaadeetan re'eedhaa olii wanti addunyaa kanarra hin jiru. Dalagaadhaa wanti olii addunyaa kanarra hin jiru. Isinii gala miti? Dalagachuudha bakka. Isinii gala miti? Wanti dalagaadhaa olii wanti harka namaa kajeeluu caalaa ajatu hin jiru jechuudha. Kanaaf amma gara aduddeetti deemaa jirra. Aduddees walumaan daawwanname dhufaana tura argitanii mee dechee kana geessa dechee keenya ilaalame kana rabbiin sodaadha ilaala mee nuti dechee keenya yoo laalle qabeenya akkamii qabna dechee bishaan irra yaa'u margi keessaan ol biqilu keessaa baanee hojjechuu wallaallee biyya namaa ashawaa kana keessa dhufne kadhattuu taane dhiitamne bilisummaa dhabne namaa gadi taane namummaan keenya nurraa mulqame jiraataa jirra jechuudha. Isinii gala miti? Kanaaf garuu immoo kana wanti nu godhe maalinni jennee yoo wal gaafanne ta'e tokkummaa dhabuu keenya, wal dhageettii dhabuu keenya, wal gargaaruu wallaaluu keenya, Oromummaa keenya kun nuti Oromoodhaa qofa faarsuu ta'e
hojiidhaan agarsiisuu dhiibne. Erga biyyaa baanes harreen eegu, aduulaan eegu, angaalan eegu, qeepheedha jedhaa oolu. Hin galamiti. Amma kun mana aduddeeti jechuudha. Ilaala. Kuni mana aduddeeti. Ilaala aduddee. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko. Kanaafis midhaan kennuun dalagaadha. Maallaqa si maaltu dhibe woma ta'e. Inshaallah bofa haa ta'u. Bofa beektu miti. Namni bofa eegus baay'eetu jira. Wallahi dhugaa rabbiiti. Namni bofa eegu nama baay'eetu jira. Namni bofa eegu nama baay'eetu jira jechuudha. Kanaafi ilmaan Oromoo marti keessan galatoomaa ulfaadhaa warri gaala eegdanu, warri re'ee eegdanu, warri bakka dalaguma warri waan fedhanu dalagaa keessaniin ittiin foggoraa, ittiin boonaa, ittiin harakaata godhaa, warra immoo yeroo baay'ee dhufe hamilee isin cabsuudha. Inni kun gaariidha, inni kun ajaa'idha jechuun nurraa haa dhaabbatu. Kun ergaa bareedduudha nama haqliidhaan dhaggeeffate. Ani immoo beekaa ta'e isin gorsaa hin jiru. Dhiifama guddaa beekaa ta'e yookaan hayyuu wayii ta'e isin gorsaa hin jiru. Ammuma beekuma kooti. Ammuma wal gargaaranu. Ammuma namatti fakkaate. Walirraa dubbachuudha waan ta'eefi akkasii amma kaloo kennineerraa fi gallee rafuu malee jechuudha. Hojiin biraan jiru jechuudha. Galatoomaa re'ee koo nyaadhaa bilaafiyaa nyaadhaa. Akka kana Oromoo koo nagaan naa jiraadhaatii jireenya gaarii keessa jiraadhaa. An baay'ee tokkoon isin jaalladhaa hunduma keessaniyyuu. Nagaanaa ta'a sagaleen hin jiru jedhaa jirtu nagaan oolaa nagaan bulaa naaf jiraadhaa umurii dheeradhaa bakka jirtanutti rabbi nagaa sinaa godhu shurxaa sinirraa haa qabu.